seenaa industirii aartii Oromoo keessatti maqaa guddaa qabam. Lafa burqituu aartistoota tan taate dirree dhawaarraa argame. Waggoota 15 dabran aartiidhaan ummata isaa tajaajiluu dandeheeti jira. Kutataa fi murataa namaa akka ta'e dubbatama. Qabsaawaa olaanaan aartistii gameessin tibba kana du'aan addunyaarraa gale ummata Oromoo imalmaanaa gaddisiiseeti jira. Aartistiif qabsaawaa gameessa aartist Nuhoo Goobanaati. Namni jabaan aartii Oromoo kun xumura bara bulchiinsa mootummaa Haayila Sillaasee keessatti ture. Dargaggeessa amma lafaa ol ka'ee wayita tahee jirutti baandiiwwan sochii muuziqaa Oromoo jalqaban hawwisoo afran qalloo mootichi Haayila Sillaaseen akka facaan ajaje. Hundi isaanii bittinnaa'uun aartistootni gameeyyiin keenya gariin biyyaa bahee khaanis hidhatti dhidhimee hafe. Nuhoo Goobanaa barasan akkamitti aartiin teenya facaatee hafti onneen buutte hiriyyaasaa jabaa Hamiidoo waliin ta'uudhaan weeddisuu hobaa jalqaban dibbee fi xaasaadhaan karaara harkasaatiin tolfateen ganda gaaraatti shaakallii jalqabe. Achumaanii sochii Nuhoon itti jiru odeessituun fuutee gurra mootummaatiin geesse. Battaluma poolisootni sirna bulchiinsa Haayila Sillaasee fuudhanii hidhaadhaan buusan. Haati artist Nuhoo Goobanaa Adde Faaxumaa Adam mana hidhaatii ji'oota booda akka bahu taasiste. Nuhoon ina dabanne sochii aartii isaa itti fufe. Haati lakkii dhiisi narraa hidhamte jechuun dhorkite. Fuutee akka mana noollees garaaja geessitee jaame. Garaaja keessattis hojjecha. Galgalaas ta'uu ni weeddisa. Sirni Haayila Sillaasee kufee mootummaan dargii bakka buus. Nuhoodhaaf wanni jijjiiramee hin jiru ture. Sochii aartii inni jalqabe dura dhaabbachuu warri mootummaa ittuma fufe. Ammas ijji poolisootaa isarraa ka'uu didde. Faaxumaa Adam haati aartist Nuhoo Goobanaa imalmaanaa rakkamte. Kanaaf mucaasii akka malee jaalattu. Harka diinaa duraa bu'urraa ijasii duraa fageessuu filatte. Osoon fadhin dirqiidhaan mucaa isii fuutee gara Jabuutii ergite. Aartist Nuhoo Goobanaa jireenya baqaa bara 1968 Jabuutii qubsuma isaa taasise. Haadha nama arkuu na duraa mul'ata. Hawa nama arkuu Ayyuutu siyaadee yagarata. Hiriyyoota isaa jajjaboo keessaa tokko kan ta'e aartist Elamoodhaan jalqaba hawwal arkan Jabuutitti ture. Hiriyyootni lameen Jabuutitti qindooman hojii aartiidhaa jalqabuudhaan itti fufan. Irra caalaa sirboota warraaqsaa hojjechuudhaan kan beekamu aartist Nuhoo Goobanaa humna aartiin qabu namoota hubatanii ummata isaatiin tajaajiluun ummata dammeessan hangafoota keessaa nama eeramuudha. Aartist Nuhoo Goobanaa bara jireenya isaa irratti gitoota hojii inni itti hin sirbiin hin jiru. Jaalala biyyaa haadhaaf, obboleetiif, maatiidhaaf, dubartiif fayyaa dameewwan garagaraa irratti weeddisuu dandeheeti jira. Ayyoo kulleeyyaa haadha Oromoo na dhageessa. Addee kulleeyyaa intala Oromoo na dhageessa. Dhiira wajjin duulaa jiran biyya keessa.
بليانك يا قراناتيا ملين قبول لوحداتيا المندة السرة كوباتي مداتي المندة السرة كوباتي مداتي هذا كوهر ميكو وجنكي أجرتي هذا كوهر ميكو وجنكي أجرتي أبسمي 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 يا ميكو يا حتتو تنادي زيادة جنوكوبا مدتها يا حتتو تنادي زيادة جنوكوبا مدتها nuhon albama kudhataka roga muuziqaatiin kan hojjete yoo ta'u nashiida yookaan manzuumaa tokkos ummata biraan gahu dandeheeti jira. Sirboota nuhon imalmaanaa itti jaalatamu itti yaadatamuuf beekamu keessa tokkummaan hangafa yoo ta'u isin waamti harmeen jaalala olaanaa ummata biratti itti fufsiseeti jira. Gullallee lafa seenaa baay'eedha khasiyaadatu sirbii jawu hedduu kan jaalatamuuf yoo ta'u dandeettii muuziqaa afaanota garagaraatiin weeddisuudha qaba. Afaan Oromoo malee afaan Somaalee, Arabaa fi Amaariffaan weeddisuu kan danda'e wallisaa hangafni Nuhoo Goobanaa meeshaawwan muuziqaa gitaara gosoota akka bees gitaar, liidii fi booksi gitaariidha ni taphata. Kiiboordii fi harmoonikaas akka malee taphachuu danda'a. Imalmaanaa Nuhoon garuu meeshaawwan muuziqaa keessaa gitaara akka jaalatu dubbatama. أمن لنفسي وبوس والجنة ما سألنا ومن قلبي بديس Nuhon bara jireenya isaa keessatti guyyaa tokko dadhabee hifadhe osoon jeen ummata isaa tajaajiluu kan danda'e dameewwan hedduu irratti akka malee weeddiseeti jira.
sirboota yoo mara dhaggeeffataman hambaraan hin moofoyne weeddisuudhaan seenaa olaanaa hojjechuu dandeheeti jira. nama jabaa artii Oromoo kana muuziqaadhaan akkanatti ummata isaa bashannansiisaa barsiisuu danda'e humna artiin qabdu hubatee hubachiisuu kan danda'e artistii gameessii qabsaawaa olaanaan torbaan tokko dura ture amajjii 10 bara 2014 galgalarra akhiramuusaa kan dhagahame. namni jabaan yaadannoo olaanaa artii Oromoof qabsoo Oromootti dhiisee akhirame kun ummataan akkamii yaadatamaadha gaaffii jabaan. artisti Nuwoo Gobanaa keessaafuu ummata Oromoo kana tokko godhuu keessatti biitti tun akkanii fi dimokiraasiidhaan kara dimokiraasiitti tarkaanfattu keessatti nama haalaan qabsaawaa dandeettii qabuun dandeettii rabbiin isaaf kennee gama artiitiin haala saniin biyya tana tokkoomsuu irratti ummata saba Oromoo kana tokkoomsuu irratti haala hangana hin jaamne nama qabsaawaa ture yookaan ummata kana hawaasa kana tajaajilaa ture jeetiin ibsa. Artist Nuwoo Gobanaa muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhee jira. Maqaa qabsaa'ota Oromoo keessaa warra tarreessamee jiraatu keessaa isa tokko. Gumaacha guddaa godhee jira. Manni Oromootis isa akka inni gumaacha guddaa godhee kanatti manni Oromootis ijoollee isaa maatii isaa waan barbaachisaa ta'een cinaa dhaabbachuu qaban. Gatii inni qabsoo tanarra baase hanga dandahame hanga xiqqaa takka kafalullee dandahamu hanga xiqqaa takka irraa kafalan kana haala kamiin kafalla jennee yoo yaanne ilmaan qaba maatii isaa kara dandahame bakka walitti dhufne cufan waan gumaachuu qabnu gumaachine ilmaan isaatii fi maatii isaa guututti utubuu akka qabnu nan mul'ata. Hawaasni Oromoo bakka jiru dammaqee wal gargaaree wal bira dhaabbatee waan gartee Nuwoo qabsaa'aa Oromootiin malu san isa akka gumaachu asumaaniin dhaamsa kiyya dabarsachuu barbaada jechuudha. Namuma feete akka nu hotti waa'ee qabsoo irratti enerjii isaa kara sirba qabsoo irratti deebisee olise hin jiru. Gama qabsootiin irraan hafne waan namni jiraachuu qabuuf jiraateeti mishina isaa fixatee deeme. Biyya kanu jaalachisee isaa biyya kanu yaadachiisuu isaa yaa biyya too gaarii yoomumaan ijaansi arkaa ansi dhiise deemu xiyyaa. Alkanii guyyaan lubbuu tooyakkaa kajuu kuni waa'ee biyyaa wani takka dhugaadha yoo olifame yoo dhugaa haasoo dhugaa tokko yookaan seenaa dhugaa takka namni siimu jiraate imimaanti si qaba abbaa feeteef yoo bante sheekii shariifiif yoo bante sheeyxaanaaf illee yoo bante ni booya. Baan Oromoo mootiin sirboota warraaqsaa dhaloota afran qalloo lammaffaa keessaa kan argame artistii gameessii qabsaawaa guddaan Nuwoo Gobanaa albama manzuumaa tokkoof sirboota 10 baasuun waliigala albamoota 12 maxxansiisee malees sirboota qeenxee hedduu hojjechuun ummata isaa biraan nama gaheedha. Nuwoon wallisaa qofaa miti barreessaa guddaadha. qopheessaa jadaloom meeshaawwan muuziqaa gosoota gitaara keessaa booksii gitaar liidiif beezi gitaar akka malee taphachuu kan danda'u kiiboordii fi harmoonikaadhaas kan taphatu nama jabaa abbaa ogummaa hedduuti. Kokkofleef gara laafeessi nama artist Nuwoo Gobanaa sirboota afaan Oromootiin hojjetee ummata isaatiif dhiyeesse malees afaan Amaaraatiin, afaan Somaaleetiin, afaan Arabaatiin weeddisuudhaan dandeettii olaanaa akka qabu nama mirkaneeffateedha. Artist Nuwoo Gobanaa bara jireenya isaa keessatti guyyaa tokko hifadhe dadhabe osoon ja'in ummata isaa nama tajaajile nama cimaa artii Oromoo keessatti sirboota warraaqsaa hedduu hojjechuun dorgomaa hin qabne hangafa olaanaa ta'uusaa namni waliif hin galle tokkolleenuu hin jiru. Makan ke terane